Akam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kana isinitti himna oduu sa'aatii kana kan isinitti mo'an Mallasa Dirribsaati. Filannoo dhufuu fi uummanni Oromoo gamanummaaf qopheessu akka qabu Jawaar Mohaammed hubachiise. Jawaar Mohaammed hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa Denver Colorado jiraatu waliin wayita mari'atetti filannoon dhufuu Oromoo fi filannoo murteessaa ta'uu dubbatee jira. Ce'umsi kun kararraa waan godheef kararratti deebisuudhaaf akeekni qabsoo Oromootis akeekni qabsoo sabaaf sablammoota biyya saniitis sirna dimokiraasii gadi dhaabanii sirna dimokiraasii san keessatti mirga hiree ofii murteeffannaa jechuunis qe'ee ofii irratti ofii bulchuu sadarkaa biyyaatitti qooda walii kennanii biyya waliin bulchuu san mirkaneessuudhaaf jecha biraatiin qabsoo asiin geenye tana gara fuulduraa furguggachisuudhaaf hireen jiru filannoo itti aanu waan ta'eef filannoo kana ammoo ummanni keenyas ta'e qeerroon keenyas ta'e hoggansi ammumarraa itti qophaa'ee tokkummaadhaan socho'ee tarsiimoo baafatee sabaaf sablammiidhaan walitti qindaa'ee injifannoodhaan goolabuun dirqama waan ta'eef injifannoo san fiduudhaaf ammoo ammumarraa saffisaan ganamumaan qophaa'uun barbaachisaadha waan jenneef duula filannoo kanaa asitti eegalle jechuudha. Oromiyaa keessatti filannoo hatuun hin danda'amu. Filannoo hatuun hin danda'amu. Kun immoo akka hin danda'amne qeerroon har'a ija takka rafaa jiru gaafa filannoon dhiyaate ija lamaan rafuu ta'a jechuu banaa godhate. Uummanni keenyas gateetti sirna abbaa irreetti hin baadhatu waan hin qabneef mootummaa ofii barbaade filachuu waan barbaaduuf hanna itti hin dhiisu. Filannoo kanaan mootummaan ummata araddaarraa hamma federaalaatti akka dhaabbatuuf filannoo kana keessatti namni gaariin kaadhabbaan eebbifte ka qabsoo kana beeku ka sabboonummaa qabu akka filamuuf kakaasa cimsa hamileen buusina ifannee jirra. Hin hatina namaan jechuu ifannee jirra. Hin sodaatina namaan jechuu ifannee jirra jechuudha. Biyya bulchinee itti agarsiisuu danda'uudha qabna. Cunqurfamnee jirra. Kanaaf sirna ummata kanaaf ta'u jaaruudhaaf moodeelii Oromoodhaaf biyya saniif naannoo sanitti agarsiisuudhaaf beekaan keenya jabaan keenya qajeelaan keenya filmaata kana keessatti akka hirmaatu jajjabeessa waan dandeettaniin beekumsaanis qabeenyaanis gargaara. Barbaachisummaa filannoo kanaa immoo sirriitti cimsaatii nama keenya qabachiisaa tokko kana. Warreen mirga sabootaa fi sablammoota maqsuu fi barbaadu faallaa mooraa qabsoo Oromoo dhaabbatee jira kan jedhe Jawaar kunneen mirgaa fi walqixxummaa sabootaa fi sablammoota arguu warra hin feene jedhee jira. Akka ilaalchatti ilaalcha lama jiru. Ilaalcha hiree murteeffannaa ummatoota kabaju ka waggaa 50 mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo eegala dabalatee kanneen sabaaf sablammoota keessatti hirmaataa turan gara kaaniin immoo jijjiirama waggaa 50 keessatti dhufu kan mirgi sabaaf sablammootaa itti kabajamaa dhufe kana if duuba deebisuudhaan Itoophiyaa kaleessaa Itoophiyaan ugusootaa ka olaantummaan garee tokkichaa qofa keessa jiru maqaa Itoophiyaatiin lalisaa uummanni ittiin saamamu warri dhaabuu barbaadu jira jechuudha. Mooraa lama jiru. Garuu lama qofaa miti kana sirriitti akka hubattanii barbaadu. Kana jidduu warra jidduutu jira jechuudha. Warri jidduu kun gara lachuttuu kan gorin goruuf immoo hiree kana argatiin jechuudha. Mirgi saboota amma tokko akka kabajamu barbaada. Orma kaanii kuufachiisuun barbaadu ka jidduu jiru jira jechuudha. Kan ammoo adda baafnee ilaaluu danda'uu qabna. Moorama qabsoo Oromootu moorama gara keenya jiru immoo adda baafnee bakka lamatti baasnee ilaaluu danda'uu qabna jechuudha. Tokko warra kallattiidhaan beekumsa qabu, qabeenya qabu, humna qabu, lubbuu qabu
mooraa qabsoo tinnisu active participants warra jennuutu jira. Kunniin warra jaarmaa siyaasaa jalatti hirmaatu, warra qeerroo keessatti hirmaatu, warra mirga namoomaatiif dubbatu, kunniin warra kallattiidhaan actively qabsoo deeggaraa jiru. Kalammataa yaada keenya ka fudhatu ummataaf naatoo kan qabu, sabaaf sablammootaaf naatoo kan qabu, garuu naatoo isaa san qabatamaan ka hojittini ka qabeenya qaburraa waan buufne ka mormiidhaaf hin baane ka sumuunii achiin darbine ka nagaa tokko as hin siisine garuu ka qalbiin isaan wajjin jiru jechuudha. Paasiif kan jennuun jechuudha. Warri Itoophiyaa durii deebisuu barbaadu mooraa qabsoo Oromoo yoomuu hin deeggaru jedhee jira. Jawaar Mohammad. Waanuma feete yoo gootu taate. Waanuma feete yoo gootu taate. Warri fundamentally ilaalcha keetiin faalla, dantaansaa siin faalla, haga feete odoo jilbiiffattee kadhatte gamas dhufee qaama qabsoo keetii ta'uu hin danda'u jechuudha. Warri sirna federaalizimii nuti ijaaruu barbaannu hiree murteeffannaa ummatootaa hin fudhanne Itoophiyaa dullattii matarra nu gaddeebisuu barbaadu waan feene yoo ka goonu taate mooraa qabsoo teenyatti dabalamuu hin danda'u. Kanaaf maal wanni nu godhuu qabna? Kanaaf sirriitti akka dhaggeeffattan waan hojjantaa jirru akka isinii galuuf. Kanaaf mooraa faallaa keenyaa kan jiru dadhabsiisuu gaafataa jechuudha. Oduu walqabateen warri dhimma siyaasaa Itoophiyaa gara amantiitti harkisuu barbaadu qabsoo Oromoo gufachiisuu fi warra kaayyeeffate akka ta'e Jawaar Mohammad himee jira. Wannummaan dubbii amantii fuudhanii wanni amantii walitti buusu hin jiru. Wanni ni kijibanii beektu isin caalaa na beekan amma waa amantii yoo dubbatan isin caalaa na beekan diisiin ture isaan wajjin Finfinnees wajjin jira. Wanni dubbii tana fuudhanii dubbii lafaa wanni dubbii waaqatti ol harkisaniif dubbii addunyaa waan dubbii akhiratti wanni harkisaniif Oromoo amantiin walitti buusu tokko maaliif mooraa teenya sana addaan diiganii wal shakkisiisanii kiristaanaaf islaama walitti buusuu barbaadan isin laaffisuudha. Tokko kan lammaffaa sababa siyaasaa addunyaatiin keessattuu warri gaman lixaa jiru kun dubbii amantii tanaaf gurra tol dhaabata jedhanii waan yaadaniif qabsoo Oromoo walitti bu'iinsa amantiitiin walitti dhuubanii guuza faranjii baafachuu barbaadan waan biraatii miti. Arra dubbii muslimaa kaasan malee dur dubbii protestaantii kaasaa turan. Zabana guddinaa tumsaafa, zabana baaroo tumsaafa, zabana leencoo lataafa gama lixa biyyaatirraa waan dhufaniif protestaantii waan turaniif kana warra Awurooppaatitu koministii isaan turan ka warri Itoophiyaa dhugaaf san koministii ture mangistuu jalatti ni yaaddatta warri gurguddaan amantiitti harkisanii keessattuu Jarmanii walitti nu hidhanii Naaziin fa'aa walitti nu hidhuu yaalaa turanii jechuudha. Sanillee irra dabarre uma irra dabarretti mo'anne arra immoo tanatti oofuu barbaadan haarayaa miti wayyaaneen ashabbaarummaan nakkasasaa turte qeerroo guddaa kan ammoo fuudhanii akka sochii amantiitti godhanii maqaa balleessaa turan. Isaanillee maqaa nu balleessinanii lafanaan nu balleessine ofiif lafarraa badanii jechuudha. Kanaaf hammas yoo kan taatu taate akeeka isaanii keessattuu amantii kan sirriitti beekuu barbaachisa. Kana gochuudhaaf maali? Ummanni keenya amantii walitti bu'aa jee yaadu. Haadha abbaan kiyya wal fuudhanii torba horanii nagaa waliin jiraatanii kun gara akiraa jiraatee kun deemee kun isiin immoo gammaa jirti. Ummanni keenya wal keessa jira. Ummanni keenya amantii walitti hin bu'u. Amantii oliitu nutti jira jechuudha. Cunqursaa gabrummaa waloo waan qabnu ummanni keenya walitti hin bu'u. Wanni an kanatti wayi waadduuf isin fakkaatanii amantii tuttuquudhaan ummata walitti buusuu warra yaalan
obboleessa keessa illee yoo ta'e afaan qaba sirreessa jechuudha. Qabsoo Oromoo gufachiisuu amantii qofaa otoo hin taane walitti bu'iinsa sabootaa fi sablammoota akka tooftaatti qabatanii socho'u jedhee jira. Kabiraa sabaa walitti nu buusuu barbaadan Oromoo kaleessas Taaddasaa Birruufaan Elemoo Qilxuufaan Waaqoo Guutuufaan kan jireenya sadoof qananii dhiisanii bosonatti galaniif sadoof qananii waan jiru laaftutti fudhatina. Elemoo Qilxuu daldalaa xiixaa ture adanitti. Taaddasaa Birruu jeneraala Hayila Sillaasee lubburraa oolchee akka ajaa'ibaatti kabajamu ture. Waaqoo Guutuu nama lafa guddaa qabuu fi ilma tujjaaraa ture. Ofirraa bayanii qabeenyaaf aangoof maqaa dhiisanii qawwee qabatanii wareegamaaf kan uf kennan Amaara waan jibbaniif miti. Tigree waan jibbaniif miti. Gabrummaa waan jibbaniif sirna gabrummaa gadi dhaabesan ummata keenyarraa kaasuudhaaf jechuudha. Har'allee yoo taate gaaf sanuu abboonni keenya namantuu hin. Har'allee yoo kan taatu taate akeekni keenya diinni keenya warra nuu deebisuu barbaadu warra sirna dullacha nurratti deebisuu barbaadudha. Kan irratti qabsoofnu warra abbaa irree ta'uu barbaadudha. Kaayyoon nuti qabsoofnu immoo of qofaa bilisoomsinee kun akka gabroomuuf miti. Of misoomsinee biyya teenya irratti dalagannee hiyyeessi biyya keenya keessa jiru ashkara akka ta'uuf miti. Nuufis ollaafis akka dabartuuf qabsoofnaa jechuudha. Kanaaf Oromoos ta'ee gowwummaadhaan haa ta'u jallinaan bitameetis haa ta'u kan saba biraati irratti olola hammeenyaa oofu kaaleellaaf aggaammii saba biraati irratti kaasu yookiin qabsoo Oromoo hin beeku yookiin diina ergamee nu keessa jiru kana beekuun barbaachisaa. Galmi shira amantaas ta'e kan saboota walitti buusuu fi aggaamamu olaantummaa sirna Itoophiyaa moofaa deebisuudha jedhee jira Jawaar Mohammad. Oduutti nuti dabarra. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraatti argamanii rakkoo nageenyaan baanii magaalaa Naqamteetti argaman mootummaan furmaata waraanuu fi barbaaduu qabaa jedhani. Barattoonni OMN fi yaada isaanii kennanii yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraatti deebi'uu fi soda nageenyaa qabna jedhanii jiru. Beenyaa Shiramuu dabalata qaba. Barattoonni Oromoo lixa Oromiyaa sababa rakkoo nageenyaan yuunivarsiitiiwwan irraa baqatanii galan mootummaan furmaata tattamaa nuuf kennuu qabaa jedhani. Sabummaa irratti xiyyeeffatee miidhaa hammaataan akka isaan irratti raawwate barattoota kanneen gidduudhaa kanneen waajjira Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii damee lixa Oromiyaatti dhufuudhaan yaada isaanii kennan ni dubbatu. Nuti ijoollee Oromoo kan taatanii gibbii kana gadhiisaa ba'a jedhanii beeksisa laxxafanii beeksisni kun immoo guyyaa murtaa'e keessattidha. Guyyaa kana keessatti hin baatan taanaan tarkaanfii isin irratti fudhanna kan jedhu ture. Ijoolleen hedduu kana sodaatiin ba'anii miidhamni ijoollee Oromoo irra ga'e miidhama baay'eedha. Kallattii garaa garaadhaan miidhamni kan nurra ga'e. Ijoolleen baay'een isaanii miidhamanii kan butamanii kan mana hidhaatti dabarfamanii kennamanii jiru. Sababii kanaatiif immoo qaamni kan biraan hin beeku ijoolleen butamamanii jiran kuni amma ammaatti namni isaaniif birmate illee jiru. Qaamni nageenyaa naannichaas nageenya isaaniif wabii ta'uu waan hin dandeenyeef gara naannoo Oromiyaatti baqachuu akka filatanis dubbatu. Nutillee qaamni nageenyaa waan jiruuf qaamni nageenyaa sun dahoo nuu ta'u jennee isaan abdannee turre. Gaafa yeroo isaa ga'u immoo qaamni nageenyaallee calliseetuma ilaala. Haamilee guutuudhaan barnoota isaaniitti deebuun akka barataniifis mootummaan furmaata tattamaa kennuu fi akka qabus gaafatanii jiru. Miidiyaa OMN qofaadha kan amma ammaatti nu dubbisuufillee fedhii kan qabaate. Qaamni gadi ba'ee nu dubbisallee hin qabu. Mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisuu yaalleerra hin milkoone. Mootummaa federaalaa yaalleerra hin milkoone. Barumsi baay'ee iddoo olaanaa fi iddoo guddaa kan qabudha nuuf barumsi. Yoo baranne malee biyya jijjiiruu hin dandeenyu. Waggaa 14 waggaa 15 baranne immoo gallee qonnaa qonnatee gallee maal akka hojjennu nuti hin beeknu. Mootummaan Oromiyaa rakkoo kana hubatee akka yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa jiran irratti akka nu raabsu. Yoo barnoota ta'e Oromiyaa keessatti carraan yoo nu qaqqabe baranna kanaa achi nuun ammayyuu sodaa lubbuu qabna.
Bifuma wal fakkaatuun barattoonni Oromoo yuunivarsiitiiwwan garaagaraa naannoo Amaaraatti barataa turanii fi ammaan kana magaalaa Shaashamanneetti argaman mootummaan furmaata waaraa nuuf kennuu qaba jedhani. Barattoonni yaada isaanii OMN fi kennani kaayyoon keenya barnoota jedhanii jiru. Abdii Tufaa dabalata qaba. Okkora yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessatti ka'een ilmaan Oromoo eenyummaa isaaniitiin adda baafamuudhaan ajjeefamuu, waraannamuu fi miidhamuun irra gahaa akka jiru barattoonni manneen barnoota olaanoo kanneen irraa baqatuudhaan magaalaa Shaashamanneetti maatii isaaniitti makaman OMN fi yaada laataniin himanii jiru. Kaampaasii yookiin yuunivarsiitii Bahaar Daarirraa kan dhufe barattoota wajjin kan dhufne nuti dhiibbaan irratti ga'e yookiin jeequmsa achi keessatti nutti ka'e irraan kan ka'e lubbuu keenya baraaruuf jecha achirraa barattoota muraasaan kaanii gara biyya keenyatti gallee jirra. Yuunivarsiitii Gondar irraa dhufee akka yuunivarsiitii Gondarii keessatti akka qaamni miidhaa barattoota Oromoo irra ga'utti tokkoffaa irra caalaa kan gurmeessee nutti seensaaru liyyuu haayilee Amaaraa yookiin poolisii humna addaa Amaaraa kan jedhamee achi keessa guutaniiraniin ta'ee barattootaa fi qindoomina naannoo san jiruun nurra ga'ee miidhaan tokko barattoota Oromoo kan ta'e. Hin seenanii galgala naannoo sa'aatii 6-7 irratti hin seenanii doormii hin tumane erga tumanii booda mattaawqaa qabalee baasaadhaan kan yuunivarsiiticha sanii yoo finnu kanaa miti kan qabalee kan bakka irraa dhuftanii baasaadhaan mattaawqaa Oromoo nama qabaate hundaayyuu rakkoo kana hin jedhamnee fi rakkoo hammana hin jedhamne nurra gahaa ture. Ani Ahmed Nabiin jedhama kan dhufe Dabra Maarqos yuunivarsiitii irraa gaabbiyyaa baanee boorsaa 2-3 baannee amma kun dokumentii keenya qofa saniyyuu akka hin taane garatti qabannee dokumentii keenya harka kiisii kaannee akkanatti hin galle jechuudha. Maqaan koo Kamaal Faayisaati. Yuunivarsiitiin Dabarqii naannoo Amaaraatti jechuudha. Achirraa baqadheen dhufe. Maaltu isin baqachiise? Wanti nu baqachiise Oromoo ta'uu qofaaf waan wararri humnoota nafxanyaadhaa waan nutti jiraniif jecha achiisaniif isa baqachuuf dhufne gara Oromiyaatti. Warroota gara qeetti deebi'an ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa manneen barnootaa olaanoo naannicha keessa jiranitti ramaddii akka kennuufii qabus gaafatanii jiru. Nu mirga keenyaafuu dubbachuu hin dandeenye waan biraa nama hin tunne maqaa Oromummaa keenyaaf achi keessa sochoonee achi keessa akka barannu hin dhabne waan ta'eef mootummaan yeroo gabaabaa keessa furmaata akka nu laatu. Egaan daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kanaan gaammaatti daawwattanii qophiilee Oromiyaa miidiyaa neetwork waliin turtii gaadisniif haa ta'u.